Asham arkafuune akkam jirtan kabjamtoota daawwattoota keenya warreen addunyaa marratti saniinu daawwachaa jirtan kun qophii qeerroo show guyyaa raantan irratti qeerroo artistii tokko qabadhee isiniif dhiyaannee jirra. Innis artistii Jafar Yusuf. An qopheessituun qophii kanaa Leelaa Jibriilii ogeessi kaameeraa fi daayirektii gochuun kan waliin jiru Abdiisaa Balaachoon waliin jira hanga xumura qophii keenyatti hordofaa isiniin jenna. Jafar baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Asii yaamcha keenya dhageessee dhufuu keetiif galatoomi siin jenna. Isillee laayamuu keessaniif galatoomaa enna. Tole ati waraana bilisummaa Oromoo turte. Akkamitti karaa qabsoo waraana bilisummaa Oromoo san dabalamuu dandeesse? Waraana gara waraanaatti kan hin dabalamuu danda'e sirni biyyi kun ittiin bulaa jirtu naaf ta'uu hin dandeenye uummanni kiyyatu miidhamni turuun saramaa osoo jiru akkamiin jiraachuu danda'a bifni ittiin qabsaa'uu danda'u wanti ittiin saba kiyyaaf qabsaa'uu danda'u yoo jiraate tokko bosona seenee jaallan kiyyaa wajjin lubbuu kiyya kennee uummata kiyyaaf qabsaa'uu dandeetan kan hin bosonatti makameef. Mee yeroo qabsoo bosona turte san akkamiin yaadatta arraan tana yeroo isteessee nu ibsitu neenuu qoodii waan sanirra? Dirreen qabsoo baay'ee kan namatti toluudha nama gammachiisa bakka jaalallee dhugaa jiruudha. Gabaabaadhumatti ana akka kiyyatti dirreen qabsoo dirree jaalalaati jechuun ni danda'ama. Jaallan kan kee qabsoo mee har'a isaan maalirra jiran? Jalqaballee sii kaaseen ture jarri har'allee qabsoo marra jiru warra of kennee qabsaa'utti jiruudha. Sa'aagan argettu hundi isaanii yuunivarsiitii barsiisota fa'i bosona keessa jiru. Fakkeenyaaf amma goollichi faan nama yuunivarsiitii Naayiroobii keessatti baratee ba'eedha. Jarri illee maalirra jiru jette jarri ammallee qabsoorra jiru nuun immoo jijjiiramni dhufeera galaa ennaan gallee gaafa dhufnu immoo jijjiiramni nuyi yaannee fi wanti nuyi barbaannu sun akka gaafa jalqaba nuun jedhanii sanallee ta'uu didee jarri waan sana shakkii waan qabaniif nu biraa hafanii garuu immoo wanti isaan shakkan immoo hin hafne dhugaa ta'ee argame. Ati waraana qofaa miti artistii Oromootillee sirboonni kan kee yeroo hedduu sirba warraaqsaati. Sirba warraaqsaa irratti xiyyeeffate sirboota aadaa ka jaalalaa kana hedduu guddaan qabdu. Maaliif sirba warraaqsaa irratti xiyyeeffatte? Sirba warraaqsaa irratti wanti xiyyeeffadhee fi akkuma duraan illee sii kaasuuf yaalee ture an waanumaan uummata Oromootiif waa gumaachuudhaan barbaada yeroo mara jechaadha. Rakkoo uummata Oromoo kana bifa danda'ameen uummata Oromoo cina dhaabbachuu waan an barbaaduufan yeroo mara sirboota warraaqsaa hojjechuu filadha. Gahee akkamii qaba artistoonni Oromoo qabsoo Oromoo tana danfisuu keessatti? Gahee inni artistoonni Oromoo qaban artistiin Oromoo an akka kiyyatti qabsoo kanaa fi yuunivarsiitii qabsoo Oromooti jedheetan amana. Sababni isaas of kenneetti qabsaa'u yeroo hedduu artistiin Oromoo of hin qusatu saba isaarraa. Yaadi waan qabu gurguree akka waa ittiin arganne akka maallaqa ittiin arganne osoo beekuu dhufee sirba hojjeta bara istiidiyoo seenee kaffalee kitaaba barreessa walaloo garaagaraa barreessa sangaa tokkitti qabu gurguree faa dhufa lafa isaa lafa dhaala abbaan isaa faa kenneeffaa gurguree saba kanaaf waa gumaachuun qaba jedhee dhufee hojjeta. Sirba faa hojjeta walaloo hojjeta bifa diraamaatiin hojjetu kanaafuu an artistiin Oromoodha akka yuunivarsiitii qabsoo Oromoo kanaatti ni ilaala. Tole Jafar yeroo ammaan tanaa Oromiyaa bakka garaagaratti uummanni Oromoo du'u jira hidhamu jira ajjeefamu jira haati Oromoo arraan tanallee ba'uu jirti jechuudha daba isiirra teessee ilmaan Oromoo du'uudha jiran duuti Oromoo tun akkamitti dhaabbachuu dandeessi eenyuutu dhaabuu hoo danda'a yoom dhaabbatti? Duuti Oromoo kun kan dhaabbachuu danda'u yoo sirni hamma jiru kun sirna amma jiru iyyuu miti amma jiru jechuu hin dandeenyu sirna duraan jiru sirna nafxanyaa bara dhufaa darbaan nutti darbaa waan dhufeef jechaadha. Duuti kun nurraa dhaabbachuu hin danda'u yoo sirni kun hin jijjiiramin. Dirqama sirni kun jijjiiramuu qaba duuti sun nurraa dhaabbachuudhaaf. Carraan uummata Oromoodha dirqama ka durii caalaa roorroo waan nutti hammaataa jiruuf jechaadha. Ka durii caalaa of qopheesse gara qabsootti seenee waan kanaan dura uummanni Oromoodha qeerroon Oromoodha goonni Oromoodha irratti wareegamaa ture sana galmaan ga'uuf bakka yaade sanaan ga'uuf qabsoo isaa ka durii caalaa itti fufee qabsaa'uu qaba of kennee qabsaa'uu qaba. Jafar artistoota Oromoo yeroo ni fi qoqqoodantu mul'ata.
abalu gantu abalu maali jaanii yeroo riqubarra wariquba walitti qaqqabantu mul'ata. Wanni kun hangam takka dhugaadha jira wanni tokko isin bira. Ani akka kiyyatti artistoonni Oromoo gantuudha. Naman jedhuun illee hin qabu. Naman gantuudha jedhee artistii Oromoon gantuudha jedhee argallee hin qabu. Garuu kana gochuutti jiru ka walirraa nu fageessuutti jiru ka akka nuyi wali namanne wal shakkinu nu gochuutti jiru warruma qaama mootummaati malee artistiin Oromoodhaa bara birrii tokko qabu waliin hiratee nyaachaa ture. Qaamni mootummaa maaliif akkana godhare? Qaamni mootummaa akka nuyi tokko taaneen qabsoofneef kana godha. Anaaf ati yoo fakkeenyaaf artistoota isaanii walitti dhiyeenya yoo qabaanne siin na biraa fuudhanii dhaqanii si afeeru ana immoo na dhiisu yookaan immoo ana fuudhanii siin dhiisanii ana na afeeranii na nyaachisanii na dhusiisanii kaanii deebi'anii dhufanii abbarra har'a qaama abaluu wajjin tureeti inspektara abaluu wajjin tureeti pirezidaantii abaluu wajjin tureeti jedhanii dhufanii immoo anatti odeessu anaan isaan immoo dhaqanii deebi'anii jechaadha bar abaluun iskii amataati abaluu wajjin oolte lafa fudhatte mana fudhatte kana taate gidduu keenya deemanii odeessutu jedhu artistoonni Oromoon hedduun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e walirraa fagaannee irraa akka malee walirraa fagaataa jirra. Jafar sumarratti waan si gaafadhuun qaba. Eefaniif isaan akkana ja'anillee waan xixiqqaa kanaan artistoonni nama qabsoota keessatti bakka guddaa qabu. Qabsoota ceesisuu keessatti waan guddaa daddalaganii jiran jechuudha. Dilii xixiqqoo tana walirraa fagaachuu qabaniire. Walirraa fagaachuu qabanii osoo hin taane amma ati dhugaadhaan qabsooftu taatee of kennitee saba kanaaf ka qabsooftu yoo taate yoo namni wayii dhufee siin abalu bare Jafar gantuudha siin jedhee Jafar akkasii lafa fudhatte maal siin jedhe inaartu ati of kennitee waan qabsaa'utti anu akkasittiin hin qabsaa'utti of kenneen qabsaa'utti maaf akkas naan jedhama jedhee ituma jedhu nullee walirraa fagaachuu eegalle hedduun keenya walirraa fagaanneera yoo ilaalame namoota hedduu wal biratti ilaale duraan nama wal biraa hin dhabne hedduu wal biraa dhabnee jirra. Nama wal biratti argamu nama waliin nyaatu nama waliin dhugu istiidiyoo yoo dhaqan nama waliin deemu yoo karaarra deeman yoo kaaffee ta'an namni dur waliin deemu waliin dhaabbatu hundiyyuu gargar nu facaasanii jiru. Kana artistoonni Oromoo illee kana irratti beekatanii jechaadha. Walitti dhufeenya keenya kana jechaadha akka duriitti cimsachuu qabnaaniin. Lafaaf mana isaan odeessan kanaaf jechaadha. Wanti gargar nu fageessu hin jiru. Abbaan fudhate haa fudhatu beekaa lafa isaati kan inni fudhate lafa abbaa isaatiiti kaakaakayyuu isaatii fudhate. Manas yoo ta'e kanuma ummatuma Oromoo irraa saamamee manuma ittiin maallaqa ittiin ijaarame mana sana fudhate yoo fudhate illee jechaadha wanti nuyi naafsisuus hin jiru wanti kanaaf jecha walirraa fagaannu illee hin jiru yoo inni mana kilaasii abbaa kilaasii sadii fudhate abbaa kilaasii lama fudhate kilaasii tokko naalaachuun isaa nafu boru yoon karaa irratti galee jechaadha yoo rakkadhe kun waan nama intinaa godhu miti garuu immoo walirraa fagaachuu hin qabnu walitti dhiyaannee qabsoo Oromoo kana jechaadha waan eegalle kana galmaan ga'uudhaaf qabsaa'uu qabna dhugaadhaan. Tole haa ta'u artistoonni Oromoodhaa yeroo warraaqsaa tana dura ture san jechuun sirboota hedduu sirban torbaanitti illee sirboonni gadhiifamaadhaa ture amma jidduutti efa jijjiiramni ja'an kun dhufe artistiin hedduun ni riphe haram akka riphe hin beeynu maaliif yeroo warraaqsaa qofa filattan? Yeroo warraaqsaa an filadhee sirbine durillee sirbaaman ture ammallee hojjechaa dhuman jira haga har'aatti illee hojjedhee dhuman harkaa qaba. Namoota hedduu artistoota keenya hedduu wanti goyoomse dubbii jijjiiramaa kanatu xiqqoosee goyoomse akkasitti yaadaan xiqqoosee beekaa jijjiiramni dhufeera beekaa sirba warraaqsaadhaan hin sirbinu jedhanii warri of amansiisan illee ni jiru gariin immoo warri dadhaban illee ni jiru beekaa artistoonni Oromoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e qabsoo kanaaf baay'ee dadhabanii baay'ee rakkatanii. Namni akka artistii Oromoodhaa roorrifame illee hin jiru. Namni akka artistii Oromoodhaa itti beela'ee itti dheebote illee hin jiru. Tole bu'aan mootummaan kun artistoota Oromootiif buusee jira. Bu'aan mootummaan kun artistoota Oromootiif buusee akkuma duraan sitti hime bu'aa inni nuuf buuse gargar nu facaasuudha gargar walirraa nu fageessuudha akka nuyi wal shakkinu gochuudha. Jafar sirboota kan kee hedduu keessatti sirboota dhiyoon tana jidduu tana baaste keessatti masaraa mootummaa keessaa nama qabna jetta. Jechuun maqaaf maal nuuf godhaa dhakaa buuraafaa jetta achirratti. Achirratti maal jechuu barbaaddeeti dhakaa buuraa maal jechuu dhakaa buuraa? Masaraa mootummaa keessaa nama qabna jechuun yaa saba koo maqaan maal nuuf godhaa yaa dhugaadha jedheera. Dhugaadha moo maqaan waan tokkollee waan nuuf godhu hin qabu. Roorroon nurraan dhaabbanne dararaan nurraan dhaabbanne sana biratti ammoo siidaa minilik illee nurratti haarome. Akka osoo nuyi balaaleffannu minilik nu fixee osoo nuyi jennu siidaa minilik illee nurratti dhaabani an akka kiyyatti jechaadha
namni minilikiin faarses namni nama minilikiin faarse illee anaaf minilikii wajjin garaagarummaa naan qabu. Akka waan inni calanqoo dhaqee harka saba koo mureetti akka waan inni aannolee dhaqee harma aayyoo koo mureettan ilaala malee adda baaseen ilaalu. Akkamittiin namni nama kaleessa nu fixaa ture nama sirna kaleessa nu nyaachaa ture nu fixaa ture saba kiyya dararaa ture goota kiyya fannisaa ture warra akka Haayile Sillaasee fa'a nurratti faarsu. Atama fakkeenyaaf yoo nama minilikiin faarsu tokko narratti faarsite ta'e atiyyuu minilikii wajjin garaagarummaa tokko naan qabdu. Kanaafuu an akka kiyyatti namni minilikiin faarsu Minilik maal jechuu hadi? Minilikumatti hin fudhadhaan. Tole. Finfinneen handhuura Oromiyaati jechuun maqaaf maal nuuf godha? Erga keessatti hin baratamne afaan saba bal'aa jettee turte sirba kan kee Hadabre keessatti. Ayyaana gaadha. Afaan Oromoo sun amma baratamaa jira. Finfinnee yeroo ammaata Oromooti jechuu dandeenya? Hin dandeenyu. Akkamitti? Sababni isaas afaan Oromoo baratamaa jira garuu ka barataa jiru namoota hedduu miti. Manni barnootaa kunis bakka hedduutti illee hin banamne bakka xiqqootti kan inni baname. 4-5 caalaa yoo waan ga'u natti hin fakkaatu. Silaa kana caalaa guddatee baratamuu qaba ture. Keessatti illee yeroo amma atumti mataan kee illee yeroo magaalaa kana keessa deemtu nama afaan Oromoo haasa'u hedduu hin dhageessu. Yeroo tokko yeroo jalqaba 2000 yeroo biyya kanatti deebinee galle jechaadha. Yeroo sana xiqqoo bakka magaalaan kun namni afaan Oromoo illee hin beekne afaan Oromoo dubbachuu eegalee ture. Garuu deebisanii sirna nafxanyaa durii nurratti goobsanii yoo amma afaan Oromoo dubbanne iyyuu akkatti ija galagaggashanii nu ilaalanu sodaachaa deemuu eegallee irraa amma. Qabsoo agammaa godhame kana keessatti irra guddaa illee dargaggootuma ka qabsaa'aa ture dargaggootuma ka itti dadhabaa ture. Yoo xiqqaate lubbuu gara 5,000 oliiti kan itti wareegame jedhu warri daataa isaa qabanii. Kanaafuu dargaggoonni Oromoodha qabsoo kana keessatti akka kiyyatti gahee olaanaa qaba itti dadhabeera. Kanaafuu gara fuula duraatti illee itti dadhabuma qaba. Wanti inni itti dadhabeef sun ammallee galma hin geenye waan ta'eef ammalleetu jabaatanii qabsaa'anii jedha. Waan itti dadhabe san arganne naan jechuu jirta dargaggoonni. Dhibbatti hin arganne xiqqaallee hin arganne akka kiyyatti. Kan nuti barbaannuuf kan nuti qabsaa'aa turreef jechaadha. Juunaddiin Saadoo fa'aa yeroo bulchaa turan, Muktaar Kadar fa'aa yeroo biyya bulchaa turan, Abbaan Duulaa fa'aa yeroo biyya bulchaa turan, Bolammaa Magarsaa fa'aas yeroo biyya bulchaa turan hundumtuu Oromoo bulchaa ture. Garuu Oromoon kan ittiin falmaa ture Oromoo biyya bulchu sana qofa miti. Sirna nafxanyaa sana sirna nurratti wal jijjiiree Oromoo nyaatuun falmaa ture. Sirna sana ofirraa kaasuufitu falmachaa ture. Malee Oromoon falme takka illee hin jiru. Oromoo ajjeese illee hin jiru akka kiyyattan. Oromoo ajjeesaa hin jiru. Kan Oromoo ajjeesuutti jiru sirna nafxanyaa sanatu Oromoo ajjeesaa jira. Sirna nafxanyaa sanatu Oromoodhaan falmaa jira. Fakkeenyaaf amma osoo sirni kun jijjiiramee dhugaadhaan waan qeerroon itti dhiigni isaa dhangala'e waan qeerroon itti madaa'e galma gaheetii maal hojjeta waraanni bosona keessaa. Jaarsummaan barbaachisu ture bara ofiin gala tureetu dhuguma dhugaan wanti nuyi barbaannu kun galma gaheera ta'eeti. Garaagarummaa hin qabu. Bara kanaa fi bara wayyaanes ta'e bara dargis ta'e bara Haayile Sillaasees ta'e anaaf akka kiyyattiin adda baasee wanti ilaaluutti jiruuf hin jiru. Bara wayyaaneedha fakkeenyaaf bara wayyaanee keessa miilli citeera miilli namaa citeera namni hidhamaa tureera. Bara amma Oromoo bulchaa jira jedhame kana keessa garuu manni haadha hiyyeessaa gubataa jira. Bakka hedduudhaa gubataa jira. Miilli namaallee miilli ijoollee daa'ima fa'aa waggaa 10 faatu gidaamii keessatti daa'ima waggaa 10 fa'aa citaa jira. Yoo xiqqaate nama 3-4 ol argaa jira nama miilli isaa irraa citee nama naafate immoo lakkoofnee iyyuu fixuu hin dandeenyu. Ilma keetu shiftaa ta'e ilma keetu bosona keessa jira jedhamee haadhaaf abbaa bakka takkatti ajjeesaa jiru. Gudeeddaan hin dhaabbanne. Kanaafuu Oromoon kan inni ittiin falmaa jiru qeerroon Oromoodhaa kan inni itti dura dhaabbachaa jiruuf sirna nafxanyaa sana dura sirna bittaa kolonii gabrummaa sana dura dhaabbachuutti jira malee Oromoof Oromoon wal lolaa waan jiruuf hin qabu. Tole gaamee mootummaa kanaanoo mee maal jedha? Ani Oromoodha uummata kiyyaafin hojjedhaa yoomillee jaa yeroo inni itti faa deemee biqiltuu faa dhaabuun mul'ata amma. Biyya tana guddisuu uummata ifiitiin qixa ta'eetiin hojjedha jee jechuudha. Waan akkasii hojii fakkeenyummaa yeroo hojjetantu mul'ata.
Asitti immoo yeroo gara duubaatiin gara galtee laattu nama ajjeesantu mul'ata. Biqiltuu dhaabuu rakkoo hin qabu. Biqiltuu yeroo dhaaban bosona ta'a. Bosonni immoo mana dhiiraati. Sana dhaabuu isaanii anuun nan jajjabee isaanuun hin dhaaba waliin. Bosona dhaabuu yoo ta'e maaliif bosonni mana dhiiraati. Kanaafuu garuu immoo jijjiiramni jechi jedhu jijjiiramni olii gad deddeemanii dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan miti. Fakkeenyaaf amma yeroo jijjiiramaa jenna nuti misoomaa jedhu. Misooma waan xiqqoo tokko dalaganii waan guddaa tokko balleessu. Eenyuuf misoomsu asiinoo namni du'aa jiraati asiinoo namni dhumaa jiraati. Asitti piroojeektii bishaanii tokko har'a eebbisu asii immoo nama bishaan dhugu sana ajjeesu. Kun misooma hin jedhamu bara. Akkamittiin misooma jennare. Jijjiirama immoo nuun jedhu yeroo amma fakkeenyaaf fincila kaasanii magaalaan tokko amma Finfinnee Bishooftuudhumaa jennu hin fageessinu. Bishooftuumti yoo amma ka'ee fincila kaasee hiriira bahee iyyee borraqanii dhagaa bu'uuraa kaa'anii ispaaltii hojjechuu fi mandara keessatti mana barnootaa ijaaruu fi piroojeektii bishaanii dhaabuu fi mana barnootaa dhaabuu fedhanii uummata goyoomsanii biraa deebi'u. Waggaa har'aas yoo deebitee hidhatte dhagama bu'uuraa sana argita. Ka dogongoraan fa'aa bara dhagaa bu'uuraa kana deebisanii kaa'an fa'aatu jira. Irra deebi'anii jechaadha dogongoranii. Ka waggaa 10-20 dura kaa'ameyyuu ni jira. Isuma san deebisanii kaayan. Yaa jijjiiramni yoo jiraate jijjiiramni amma ani jira jedhee yaadu akka Oromiyaatti jechaadha. Nafxanyaa duraan wayyaaneen xiqqoosee mataa keessa gadi dhooftee nurraa cabsite sanatu mataa ol durratti ka'e deebi'ee jechaadha. Kanaafuu jijjiiraman argee hin qabu. Jijjiiramni dhufe hin jiru jechuun jirta. Hin jiru malee jijjiiramni deebii yeroo hedduu maal fa'aa dubbatama si fakkaate. Fakkeenyaaf amma Minilik ni haarome. Masaraa mootummaa keessatti bifa haaraadhaan boolla keessaa ka'ee hojjetame. Minilik duraan footoo isaa gaafa ilaallu fokkataa waan bineensa nama nyaatu wayii fakkaatayyuu. Ka amma garuu masaraa mootummaa keessa jiru xiqqoo ni bareedayyuu. Bareedamee hojjetame. Ka birbirsa gooroo jirullee siidaan sun haaromee hojjetame. Yeroo inni kana hojjetu maal nurratti hojjetaa inni yeroo nuyi maraannee artistoonni Oromoo tokko tokko dubbatee uummanni Oromoos alarraas maalirraas yeroo dubbatu jijjiira beekaadhaa siyaasaaf akka gochuutti jiru jedhu. Yeroo uummanni keenya tokko tokko beektaa barreeffama dheeraadhaa fi nama dhugaa dubbatu dafee hin fudhatu uummanni keenya. Nama dhugaa dubbatuu fi barreeffama dheeraa dubbisuu fi barreeffamni dheeraas waan nama ifachiisu. Nama dhugaa dubbatullee dafanii hin fudhatan. Namoonni dhugaa dubbatan kun immoo yeroo hedduu achi fageessanii ilaalaniiti. Lakki Minilik kun nurratti haaromuu hin qabu jedhaa turan. Jijjiirama lakki wantaniidhaaf siyaasaa fi jara kana goyoomsuu fi warra naftanyaa kana warra wantanii kana goyoomsaniitu nu tarkaanfachiisuuf jedhan. Hayyee erga akkas ta'e erga siyaasaaf ta'eeti. Ka har'aa aayyoon keenya duutus ka manni gubatus ka obbolaa keenya miillirraa citaa jirus siyaasaa fiire. Akkas taanaan siyaasuma isaaniitiif nurraallee miilla kutaa yeroo jechaadha bara. Kanaafuu jijjiiramni dhufe yoo jiraate mana haadha hiyyeessaa gubu obbolaa keenya miillarraa ciru obboleettii keenya gudeedu haayyoo keenya ulfaan ajjeesu kana kan nuti arguutti jirru. Tole Jaafar asumarratti jijjiirama kanatti warri amanee jijjiirama kana jala deemu jiru jira. Jijjiiramni kun dhugaadhaa jee jechuudha. Hanga takka qeerruma kanaa hanga takka jala oofanii kaan maallaqaan bitanii asii warra kijibsiisantu jira. Warra nama arrabsuufaa jira yeroo ammaan tanaatti. Isaan kana akkamiin ilaalta? Warri nama arrabsu kun dhugaadha isaaniif jijjiirama ta'uu ni danda'a. Waan barbaadan argataniiru. Waan barbaadan osoo argachuu baataniiti. Maal barbaadan isaan? Warra akkasii kun warruma jireenya mataa isaanii jireenya dhuunfaa isaanii garaa isaanii guuttachuudhaaf warra jiraachuu fedhanidha malee akkamitti namni osoo ija isaatiin argu mana Oromoo gubatu osoo ija isaatiin argu nama du'u nama dhiigisaa dhangala'u kana osoo ijaan argu jijjiirama mootummaan kun jijjiirama fideeraa mootummaan kun biyya jijjiireeraa mootummaan kun biyya akkas godheera akkamittiin hin danda'amu malee kun warri karaa akkasiirra deemaa jiran warri qabsoo Oromoo kana gufachiisuuf akka inni fuula duratti hin deemneef akka bilisummaan dhugaa hin dhufneef gochuuf yaalii gochaa jiran kun osoo nama arrabsuullee dhiisanii bareeda jedhee yaada. Deebii immoo mootummaan kun erga jijjiirama nuun jedheeti jijjiirama dhugaa lafa kaa'ee nutti haa agarsiisu nu goyoomsuu dhiise waan qabatamaa tokko kun oolaa jijjiirama kana finneedhe lafa nu haa kaa'u. Yeroo ammaan tanaa humnoonni nageenyaa faan bakka adda addaatti nama ajjeesanii yeroon fi uummanni komii kana dhiyeessu hara qaama mootummaatiif qaama dhimmi ilaallatutti yeroo dhiyeessu qaama hin beekamne tokkootu nama ajjeese jechuutu jira.
qaamni hin beekamne kunoo eessaa dhufee akkamii biyya tana seenuu danda'e biyya namni tokko bulchu akkamii seenuu danda'e eenyu faadha qaamni hin beekamne kun moo uummata kanaattu hubannoo dhabe hangas hunda. Anaayyuu ka gaaffinatti ta'uu sabni qaama hin beekamne sana baranuu barbaadeen dhabe qaama hin beekamne sana. Anis akkuma kee kana yeroo hedduu feesbuukii irraallee miidiyaa irraallee ni nagaa qaama hin beekamne tabaluu ajjeese qaama hin beekamnetu ajjeese waraabessa nyaachise jedhu yeroo hedduu qaamni hin beekamne eessaa dhufe biyya kana daangaa Sudaanii irraa dhufe moo Keeniyaa irraa dhufe moo Ameerikaa moo Kanaadaa irraa dhufeeti ka biyya keenya keessa seenee qaamni hin beekamne kun nama ajjeesu kun qaama hin beekamne sana maaf argachuu dadhaban qaama hin beekamne sana maaf to'annoo jala oolchuu dadhaban irra. Qaamni hin beekamne immoo akkamittiin nama ajjeese bineensa nama nyaachisa biyya abbaa qabdu keessatti. Mootummaan maal hojiin isaa erga qaama hin beekamne kana qabee seeratti dhiyeessuu erga hin dandeenye mootummaa maaliitu biyya bushuutti jira ree? Tolemee ati amma waan haaraa qabatte qabda sirboota waan haaraa sirba tokko kan kee tokko haaraa wayii argeetiin ture? Yaa sirba hojjechaa jira sirba bareedaan hojjedhe sirba kiyya keessa sirba masaraa mootummaa sanaa fi sirba nama hojjedhee jiru kan akka malee jaalladha nin gadhiisa amma yeroo dhiyeenya. Mee maal jaare haram xiyyeeffata akkuma duraanii sani? Ammallee ani waanuma yeroo haala yeroo ammaa kana wajjin deemaa jirudha. Qeerroo kiyya murataa koo abbaa zinnaara marrataa maarree dhageessisii sagalee keessichi raajiin nalataat. Waboo kiyya murataa koo abbaa zinnaara marrataa maarree marrachiisii kilaashii keessichi raajiin nalataat. Deebitee barri roorroo of qopheessi akeeroot. Wayyaaneen nurraa gallaan nafteenyaan ka'ee boolaat. Tole deebitee barri roorroo if qopheessi yaa qeerroo jechuun jirtaan. Qeerroon akkamitti ifaa qopheessu reem? Qeerroon akka inni itti of qopheessu akkuma kanaan dura of qopheessu sanatti of qopheessuu qaba kaa. Roorroon ka duraa irra caalaa waan jirtuuf jabaatee kaayyoo kanaan dura jaallansaa hiriyaan isaa biraa wareegamte abbaan isaa irratti wareegame obboleessi isaa irratti wareegame obboleettiin irratti wareegamte haati ulfaan aayyoon keenya ulfaan irratti wareegamte sana galmaan ga'uuf ammallee deebi'ee of qopheessuu qabaan. Mee Jafar fiilmii wayii tokkollee qabda. Siribii maal jechuudha mee siribii jechuun? Siribii jechuun afaan Oromooti loqoda Booranaati. Yeroo tokko tokko gara Wallaggaa kanatti illee ni beekama. Garuu irra guddaa warra Booranaati. Siribii yookaan saankullee jedhu jarri. Siribii jechuun yeroo aduu keessa deemtu lafti fuuldura keetiin bishaan fakkaatee ispaaltii irratti ni mul'ata. Garuu gaafa itti deemtu badaama deema wanti sun. Waan sana wajjin waan sanaan siribii jedhu isaan. Fiilmichi sun waa'ee seenaa keetii ta'aadha maal faadhame wanni inni of keessaa qaba? Seenaa kiyyallee hin qabatu. Seenaa kiyya hin qabatu jechuun illee hin danda'u. Seenaa kiyyallee nima qabata. Maaliif anis Oromoo anis akka qaama miidhamaa tokkootti of ilaala Oromoo keessatti jechaadha. Fiilmichi sirna mootummoota darbanii kanallee hunda of keessatti ni qabata. Haga ammaatti kan jiru kana jechaadha. Haga wayyaaniitti kan jiru of keessaa ni qabata. Kan isaa fi kana ammoo paartiitti nutti ni dabala. Tole egaa artistoonni Oromoo hedduun sirba kanarratti xiyyeeffatan malee fiilmii Oromoon hangas hunda fiilmii kana guddaan qaban. Baajeta isaa ulfaata kanaafitu namni yeroo hedduu hojjechuun ulfaata maaliif ammaan kiyyaa haga Indiyaan Ooshan irratti deemeeti kan hin dalagee xiyyaara fayyadamee tan dalagee waan rakkoo Oromoo irra ga'e hunda wanti fiilmii sana keessaa hin dhabdu namni kamiyyuu numa keessatti of arga waa'ee jaalalaa ni qaba waa'ee jaalalallee wantin kamiin si ibsee kamiin ni saree wooma Oromoo irra ga'u kamiyyuu of keessaa ni qaba jechuu barbaadeetan waan akkasii hojjechuun immoo maallaqa guddaa gaafata sababii kanaatiif malee artistoonni keenya hedduun isaanii fiilmii barreessuu numa danda'u. Tole Jafar mee wanni na hafe jettu yoo jiraate asiin carraan si kana carraa daqiiqaa lamaati yeroon teessanis geessee nuun jechuu jiran karaa keessaatiini. Artistoota Oromootiif dhaamu barbaada irra guddaa artistoonni Oromoodhaa akka duriitti deebinee tokkummaa keenya cimsinee qabsoo uummata Oromoodhaa eegalamee qeerroon kumaatamaan irratti wareegamanii hayyoon keenya irratti wareegamtee miila irratti citee muramee manni haadhiyyeessaa gubatee kana galmaan ga'uuf jechaadha akka keenya duriitti tokkummaa keenya walii gallee waliin mari'annee akkuma duriitti qabsoo keenya uummata Oromootiif sagalee taanee galmaan nageenyuun jedha.
Tole Jafar Yusuf turtii nu waliin goote galatoomi siin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo hundi isaaniis geessan jechuu jiranii qophiin keenya kaarraa kanumaan golamna qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afaan daawwadha.